Hi students. Har'a viidiyoo biraatii walitti deemnee jirra. Viidiyoon kiyya inni har'aa kun simple present tense irratti teestii waliin ilaalaa jechuudha. Teestiiwwan kanneen gaafii hanga 10 akkasii jira jalatti jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen hunda isaa ta'u fakkeenyota kanneen jijjiiruudhaan akkasumas ruuliiwwan isaa beekuudhaan haala gaariidhaan wajjin ilaalachuudha. Kanaafuu hanga xumura viidiyoo kiyyaatti na wajjin turuun irraanfatina. Akkasumas viidiyoo kana yeroo jalqabdan like godhuudhaan jalqabaa isin jedha. Kanaafuu gaafiiwwan kanneen osoo hin ilaaliniin duratti waa'ee simple present irratti ruuliiwwan muraasa isaanii ilaalachuudha. Ruuliiwwan kunniin waa'ee maaliitii isaan jedhu ilaalachuudha. Akkuma argaartan questioniiwwan kanneen irratti verbi tokkocha maal godhaa jira? Foormii garaagaraatiin kaa'aa jira jechuudha. Kanaafuu foormiiwwan inni kaa'aa jiru kanneen osoo hin hojjetiniin duratti maal beekuu qabna? Ruulii kana beekuu qabna jechuudha. Kanaafuu ruuliin kun maal seetanii jalqaba irratti ruuliin nuti ilaallu kun adding s es I es isaan sadan kanneen jechuudha. Inni tokko isaan sadan kanneen present tense irratti yookiin ammoo simple present tense irratti ruuliiwwan sadan kanneen yoo hin beekin baay'ee ulfaataadha jechuudha gaafiiwwan kanneen deebisuun. Kanaafuu isaan kanneen haala kamiin yeroo kam isa kan verbi irratti isaan kanneen idaana isa jedhu ilaallaa jechuudha. Kanaafuu verb 1 irratti jechuudha kan nuti ilaallu verb 1 plus s or es or ies isaan jedhan kanneen ilaallaa jechuudha. Kanaafuu jalqaba irratti maal ilaalisiitan es irraa kan hafe ies fi s dha. Kanaafuu es kana yeroo kam idaana isa jedhu ilaallaa jechuudha. Kan nuti ilaallu kun maal seetan es kana yeroo nuti idaanutti yeroo kamii yeroo subjectiin kenna third person singular yeroo ta'e third person singular isaan jennuun isaan kam seetan he she it yeroo isaan sadan kanneen ta'e maal goona verb 1 plus isaan kanneen irratti idaanaa jechuudha. S yookiin ammoo es yookiin ammoo ies isaan jennuun kanneen irratti idaanaa jechuudha. Yeroo subjectiin kenna isaan sadan kanneen yookiin ammoo third person singular yeroo ta'e jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen adda baasnee ilaalaa jechuudha. Yeroo kam akka ilaallu yeroo kam akka irratti idaanu. Kanaafuu isaan kanarraa kan hafe ammoo fakkeenyaaf I, we, you, they yeroo ta'e ammoo maal goona verb 1 immoo qofa fayyadamnaa jechuudha. Verb 1 kanaafuu waan tokko ittiin idaanu jechuudha. Isaan kanneen irratti hin idaanu jechuudha. Kanaafuu isaan sadan kanneen yeroo nuti idaanu yeroo kam qofa yeroo subjectiin kennaa he she it yeroo ta'e qofa jechuudha. Kanaafuu isa kana haala kanaan adda baasanii beekuu qabdan jechuudha. Kanaafuu gaafii barbaade keessatti isaan kunniin afran yoo kan isinitti dhufu ta'e keessattuu present tense irratti jechuudha. Wanta tokko yoo ittiin idaatan jechuudha. Verbi isiniif kenname san fakkeenyaaf wash yoo isiniin jedhe washi maan ta'a jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha. Inni kun es irratti hin daballu, s irratti hin daballu, ies irratti hin daballu jechuudha. Kanaafuu isaan kanneen sadanuu irratti dabaluu hin qabnu jechuudha. Kanaafuu mee isaan sadan kanneen yeroo ta'e haala kamiin isaan kanneen sadan SES yookiin ammoo IES isa jennuun kana haala kamiin idaana isa jedhu bira deemuudhaaf ruulii inni jalqaba irratti nuti ilaallu ES dha jechuudha. ES isa jennuun kana yeroo kam irratti idaana? Yeroo nuti irratti idaanu yeroo kam seetan yeroo verbiin kenna our verb is finished by ch double s sh x and z double z jechuudha. Kanaafuu yeroo verbiin keenya dhumarratti isaan kanneen of keessaa qabaate shanan kanneen jechuudha. X and z yeroo ta'e maal irratti idaana es irratti idaana jechuudha. Verbii keenya irratti es plus es ta'a jechuudha. Isaan kunniin fakkeenyaaf ch yeroo ta'u yeroo kam seetan ch yeroo ta'u fakkeenyaaf watch isa jedhu irratti watch inni jedhu ammoo maaliin dhumate ch dhaan jechuudha. Ch kanaafuu isa kanarratti maal idaana yeroo kam isin jedhee jira yeroo he she it yeroo ta'e he she it yeroo ta'e
watch isa jedhu kanatti fakkeenyaaf maal edaana es irratti daballaa jechuudha. es maaliin waan xumurameef ruulii kanniin waan nuuf guuteef jechuudha. Ruulii kanniin keessaa isa tokko nuuf guuteera. Kanaafuu ch dhaan waan xumuramee jiruuf watch inni jedhu kun ch dhaan xumuramee kanaafuu maal irratti edaana es irratti edaana jechuudha. Isa bakkaan ilaaltan jechuudha isa xumura kana. Akkasuma inni biraa ammoo wash isa jedhus fudhachuu dandeenya. Wash inni jedhus maaliin xumuramee sh dhaan xumuramee jechuudha. sh dhaan kanaafuu inni kun waan jiraatuuf maal irratti edaana es irratti edaana jechuudha. Inni biraa ammoo yeroo sh dhaan xumuramu fakkeenyaaf miis yeroo jedhu miis dabil s dhaan xumurame akkuma argaa jirtan kanaafuu maal irratti edaana es irratti edaana jechuudha. Inni biraa ammoo x dhaan yeroo xumuramu ammoo fakkeenyaaf mix yoo jedhe mix yoo jedhe maaliin xumurame x dhaan kanaafuu maal irratti edaana es irratti daballaa jechuudha. z dhaan yeroo xumuramu ammoo baaz fakkeenyaaf baaz yeroo jedhu z dhaan xumurame kanaafuu maal irratti edaana es irratti edaana jechuudha. Kanaafuu es yeroo irratti edaanu yeroo isaan kanniiniin xumurame ch sh x inda z dha yeroo xumurame maal irratti edaana es irratti edaana jechuudha. Yeroo kam isin jedha jira yeroo subjectiin kenna he she it yeroo ta'e qofa kan nuti kan irratti edaanu. Inni biraa ammoo ies dha. ies ammoo yeroo kam isa jedhu ni ilaalla. Kanaafuu es ilaallee jirra. ies itti daballee jennaaniin kanaafuu lamaan kanneen irraa kan hafe hundinuu maal ta'a s qofa irratti daballaa jechuudha. Fakkeenyaaf ies haa ilaallu. ies kun seera lama qaba. Innis ies inni jedhu kun yeroo kam seetan yeroo verbiin kenna haala kana yeroo xumurame fakkeenyaaf consonant plus y consonant plus y yeroo ta'uu fi vowel plus y yeroo ta'e. Consonant jechuun dubbifamaa jechuudha. Dubbifamaa fi dubbachiiftu jira qubee afaan Oromoo keessas akkasuma Ingiliffa keessas. Kanaafuu consonant inni jennuun kun dubbifamaadha. Dubbifamaa fi y yeroo ta'e xumura irratti jechuudha. Verbiin kenna dubbifamaa fi y yeroo wal bira dhufu kana yeroo kana seera mataa isaa qabachuudha. Akkasuma dubbachiiftuu fi y yeroo ta'e vowel jechuun dubbachiiftuudha. Dubbachiiftuu fi y bakka tokko yeroo dhufan ammoo dhumarratti jechuudha. Kanaafuu yeroo kanas seera mataa isaa qabaachuudha. Kanaafuu isaan lamaan kanneen adda baasnee ilaallaa jechuudha. Kanaafuu consonant plus w dhaan yeroo xumuramu maal goona seetan w sana akkuma jirtutti in jijjiirraa jechuudha. Maalitti jijjiirraa? Inni kunis yeroo kam isin jedha jira third person singular isaan jennuun he she it yeroo ta'e qofaa jechuudha. Inni kunis yoo isaan afran hafan sanniin I you we they yoo ta'e akkuma jirutti kennaa jechuudha. Waan tokkoyyuu ittiin daballu jechuudha. Kanaafuu consonant plus y yeroo ta'u maal goona seetan y kana gara I tti jiruudhaan es itti daballa. Y'n kun gara I tti jirama san booda es itti daballaa jechuudha. Kanaafuu ies isaan jennu kana ta'a jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf mee consonant plus w kanaan example haa ilaallu. Fakkeenyaaf yeroo harii jedhu harii jennu kun maal of keessaa qaba? Amma akkuma argaa jirru consonantii fi w dhaan xumurame. Kanaafuu yeroo kana maal goona y kana akkuma jirutti gara maalii jijjiirraa gara I tti jiruudhaan san booda es itti daballaa jechuudha. Kanaafuu yeroo kana maal ta'a inni kun haaris. Kanaafuu I tti jirre san booda es itti daballee haaris jennaan jechuudha. Inni biraa immoo study jennuunis d fi y dhaan xumurame. Kanaafuu d'n maalidha? Consonantiidha. Y'in ammoo in jirti waan ta'eef kanaafuu isaan lamaan kanneen yeroo walitti dhufan maal jennaani? Studies. Kanaafuu isaan kanneen yeroo gaafii keessatti akka isin dhibneef jechuudha. Inni itti aanu ammoo vowel fi w yeroo ta'u ammoo maal goona? Y kana isumaa hin jijjiirin akkuma jirutti maalitti daballaa? S qofa itti daballaa jechuudha. Kanaafuu fakkeenyaaf mee haa ilaallu. Fakkeenyaan yeroo ilaallu inni kun
pay inni jedhu kun maaliin xumurame A fi Y dhaan xumurame jechuudha. Kanaafuu E'n kun maalidha? E'n akkuma beekamu vaawuliidha. Dubbachiiftuu isa jennuun sanidha. Vaawuliin meeqa? Vaawul isaan jennuun A, E, O, U, and I dha jechuudha. Isaan shanan kanniin vaawul isaan jennuun. Kanaafuu pay inni jennuun kun A fi Y dhaan xumurame. Kanaafuu maal goona? S qofa itti daballaa jechuudha. Pays. Enjoy yoo jenne fakkeenyaaf enjoy inni jennuun kun O fi Y dhaan xumurame. Kanaafuu isaan lamaan kunniin inni kun O'n kun maa inni vaawuliidha. Kanaafuu Y inni waan jiruuf enjoys jennaan jechuudha. Enjoys S qofa itti daballaa jechuudha isaan kanniin irratti ammoo exampleewwan kanniin irratti Y gara maaliitii jira? Gara I jiruudhaan san booda ES itti daballaa. Akkasuma asirrattis Y kana gara I jiruudhaan san booda ES itti daballaa jechuudha. Kanaafuu ergaa hagana ilaallee inni biraa ammoo verbiin irregular ta'es ni jira jechuudha. Irregular fakkeenyaaf irregular inni jennuun kun have inni jennuun kun akka jalqaba jennisan amma ES hin dabalatu, S hin dabalatu, IES hin dabalatu jechuudha. Maal godhaa inni kun guutumaan guututti gara haasitti jijjiirama. Gara haas isa jedhutti jijjiirama. Inni biraa ammoo go, do, be isaan jennuun isaan kunniinis verbii irregular ta'anidha jechuudha. Go inni jennuun kun gara goes isa jedhutti jijjiirama jechuudha. Goes. Do inni jennuunis does isa jedhutti jijjiirama. B inni jennuun kun ammoo gara easytti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin irregular jedhaman jechuudha. Kanaafuu isaan kanniin akka jalqaba jennisan S irratti hin daballu, ES irratti hin daballu, IES irratti hin daballu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga adda baafattanii kallattimaan gara gaafiitti adeemnu. Okay, A jalatti gaafiin inni kun maal jedha? E'n kun put in the correct verb form jedha. Verbii sirrii ta'een kaa'i jedha bakka duwwaa kana irratti jechuudha. Kanaafuu wanti nuti ilaalaa jirru simple present dha jechuudha. Simple presentiin waa'ee maalii fa'aa kan inni nuuf ibsu habitual actionii repeated yookiin ammoo regular actionii general truths akkasuma express scientific facts express ability isaan jennuun kanneen nuuf ibsaa jechuudha. Inni present tense inni jennu yookiin ammoo simple present inni jennuun kun wantoota kanneen nuuf ibsaa jechuudha. Wantoota maal ta'an fakkeenyaaf baratamaa wantoota ta'an fakkeenyaaf habitual action isaan jennuun wantoota nutti barataman jechuudha. Soosii nutti ta'anii fakkeenyaaf I always drink coffee yoo jedhe fakkeenyaaf ani yeroo hundayyuu buna ni dhuga jechaadha. Kanaafuu inni kun natti baratamee jira jechuudha. Habitual action jedhama. Kanaafuu wantoota akka isiniif nu fayyada. Mee kallattimaan gara gaafii taasisnu. Gaafiin tokkoffaan maal jedha? ND blank the family car jedha. ND inni jennuun kun maqaa namaati jechuudha. Maqaa namaati. I think this name is for ladies. Durbaaf nan fakkaata maqaan kuni maqaa shamarranii nan fakkaata jechuudha. ND inni jennuun kun kanaafuu bakka ND jedhu kana maal fayyadamuu dandeenya? She isa jedhu fayyadamuu dandeenya jechuudha. She belongs to the family car. Nama tokko waan taateef she jennaan isii jennaan jechuudha. Kanaafuu third person singular nuuf ta'a jechuudha. Kanaafuu verbii nuti bakka kanatti fayyadamuu qabnu maal ta'uu qaba amma? Third person singular irratti akka edaanu ni beekna. SES fi yookiin ammoo IES isaan jennuun akka irratti edaanu ni beekna. Kanaafuu ruulii jalqaba irratti isinitti himesanii fayyadamuudhaan gara maaliitti jiruu qabna? Wash isa jedhu kana yookiin ammoo washes isa jedhu yookiin ammoo wash isa jedhu kana keessaa maal ta'a? Deebiin sadan kanneen keessaa isa tokko ta'a jechuudha. Kanaafuu bakka duuba kanarratti kan nuti guutuu qabnu amma ND inni jedhu maqaa durbaati jennee jirra. She isa jedhu bakka bu'a. Kanaafuu she isa jedhu kana irratti third person singular waan ta'eef wash isa jedhu kana gara maaliitti jijjiirra jennee wash inni jedhu kun maaliin xumurame jalqaba irratti? SH dhaan xumurame. Kanaafuu SH dhaan waan xumuramee jiruuf maal irratti edaana? ES irratti daballaa jechuudha. Ruulii jalqaba ilaallisaniin. Kanaafuu deebiin keenya kam ta'a? B ta'a jechuudha. B'n deebii nuuf ta'a. Lammaffaa irratti ammoo kan nuti ilaallu isoo lammaffaatti hin tarin dura ND isa jedhu bakka jedhu kana isoo fakkeenyaaf maal fayyadamnee? Zey isa jedhu soo fayyadamne fakkeenyaaf bakka ND kana zey waan jedhu soo bakka buufannee maal ta'a?
They belong the family car so jedhe. Isaan namoota baay'eedha jechuudha amma they isaan jennuun kun. They belong the family car. They inni jedhu kun yookiin ammoo I so jenne. I belong the family car so jenne tokkuma jechuudha. They fi I yeroo jennu formuma tokko fayyadamna jechuudha. Verbii nuti fayyadamnu wal fakkaataadha. I belong the family car. Ani inni kun hiikaan isaa maasitan ND isa jedhu kanaan jalqaba irratti ND washes the family car. NDin maal dhiitii makiinaa maatii isaanii dhiitii jedha. Kanaafuu haala saniin jechuudha. I so fayyadamne ammoo I belong the family car. Ani makiinaa maatii kennaa dhiqa jedha. Kanaafuu maal fayyadaman bakkanatti washii fayyadamaa jechuudha. So I kan ta'u taate maal fayyadamaa wash isa jedhu kana fayyadamaa jechuudha. Kanaafuu haala saniin isaan kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Lammaffaa irratti ammoo kan nuti ilaallu lammaffaa maal jedha? Every morning my mother blank at 6 o'clock. Every morning isa jedhu kan ilaaluu qabdan amma inni kun every morning inni jedhu kun ganama mara haati tiyyaa maal taati at 6 o'clock. Inni kun amma maal jecha barbaadeeti haati tiyya ganama mara sa'a 6tti maal hirribaa kaati yookiin ammoo lafaa kaati isa jedhu san ta'a jechuudha hiin isaa. Kanaafuu maal bakkanatti galfanna isa jedhu kana ilaaluu qabna jechuudha. Every morning inni jedhu kun amma ganama marayyuu kanaafuu irra deddeebi'aadha jechuudha. Repeated action isa jennuun sani. Kanaafuu inni kunis maal ta'uu isaa hubannaa simple present tense yookiin ammoo present tense isaa ta'uu hubannaa jechuudha. Kanaafuu my mother inni jedhu kun my mother bakka jedhu kana haati. Kanaafuu she jennee bakka buufatu dandeenya jechuudha. My mother isa jedhu kana she jennee bakka buufatu dandeenya. Kanaafuu verbiin nuuf kenname maali get up, get up isa jedhudha. Kanaafuu she waan jedheef inni kun hin ta'u kan jalqabaa kun maaliif nuuf ta'a? I, you, they and we dhaaf ta'a jechuudha. So we kan jedhu taate fakkeenyaaf bakka my mother jedhu kanatti we belong at 6 o'clock so kan jedhu taate maal fayyadamna bakka my mother jedhu kanatti we so jedhe we belong so jedhe maal jennaani isa kana ta'a jechuudha. Isa kana garuu kana waan ta'aniif amma she waan ta'eef she'n ammoo maal ta'uu qaba? BTC kana keessa deebiin isaa jiraatu qaba jechuudha. Kanaafuu get ups inni jedhu kun inni kun dogongora giraamarii qaba jechuudha. Maaliifi s'in kun asirratti dabalamuu qaba malee asitti dabalamuu qaba jechuudha. Kanaafuu inni kun dogongora. Kanaafuu deebiin nuuf hafe maal ta'a? C ta'a jechuudha. C ta'a. Kanaafuu getis up S itti dabalaa jechuudha. Get isa jedhu kana irratti S itti dabalaa jechuudha. Get S. Kanaafuu every morning my mother gets up at 6 o'clock. Haati tiyyaa sa'a meeqatti lafaa kaati? Sa'a 6tti lafaa kaati jedha yookiin ammoo sa'a 12 jechuu dandeenya jechuudha. 6 isa jedhu kan akka Awurooppaatti yoo jijjiirru jechuudha. Inni sadaffaan ammoo Mr. Blank emails in the evenings. Mr. Black inni jedhu kun amma maqaa namaati jechuudha. Mr. Black inni jennuun kun maqaa namaati. Kanaafuu Black inni jedhu kun I think Mr. waan jedheef dhiira ta'a. Kanaafuu he isa jedhu bakka buufannaa jechuudha. He isa jennee bakka buufatu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf Mr. Black Mr. Alamuu so jenne fakkeenyaaf Mr. Alamuu blank emails in the evenings. Mr. Alamuun kanaafuu Mr. Alamuu isa jedhu sanuun maal jechuu ni dandeenya? Isa jechuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu he inni jedhu kun isa jedhu san bakka bu'a. Kanaafuu he isa jedhu kana bakka buufannaa jechuudha. Mr. Black isa jedhu kanaaf. Kanaafuu he blank emails in the evening. Kanaafuu third person singularity nuuf deebi'ee jira jechuudha inni kunis. Kanaafuu verbiin nuuf kenname writes and reads. Inni kun gonkumattuu hin ta'u jechuudha. Deebii maaliifi jalqabumayyuu write isa jedhudha. Verbiin nuti beeynu write isa jedhudha. Kanaafuu i kana maal irraa godhe? X irraa godhe. Kanaafuu inni kun dogongoraa jechuudha. X ta'uu hin qabu irraa baduu hin qabu jechuudha. Kanaafuu inni itti aanu ammoo lamaan kanneen keessa ta'a jechuudha. Deebiin kenna A fi B keessaa deebiin jira jechuudha. Kanaafuu he isa jedhu kana irratti he she iti irratti maal dabala jennee jirra? S yookiin ammoo ES yookiin ammoo IES dabala jennee. Kanaafuu inni kunis hin ta'u jechuudha. Maaliif inni kun maaliif ta'a? I, we,
you zaydhaaf nuuf ta'a jechuudha. Inni A irra jiru kun kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? B irra isa jiru kana ta'a jechuudha. Kanaafuu Mr. Black writes email in the evening jennee haala saniin deebisna jechuudha. Inni afuraffaa irra jiru kun the girl is blank the shopping. The girl is inni jedhu kun amma asitti waa hubachuu qabdan jechuudha. Girl is inni jedhu kun girl hin jenne. Girl is jedhee singiliidha jechuudha. Nama tokko qofaa isii kanaaf she jechuu dandeenya. Kanaafuu amma girl is waan jedheef shamarran hedduudha jechuudha. Isaan kunniin nama baay'eedha. Kanaafuu they jennee bakka buufannaa jechuudha. They esiin tun maal gooti? Pluraalii gooti jechuudha. Kanaafuu they jennee bakka buufannaa. They blank the shopping. Das jedha inni kun gonkumattuu maal jennee jira? Duu irratti duun maal isin jedhee jira? Irregulaariidha. Irregulaariidha. Kanaafuu duu inni jedhu kun gara maaliitti jijjiirama? Gara daaziitti jijjiirama jechuudha. Kanaafuu isa kana ta'a jechuudha. Daas isa jennu kana fayyadamnaa jechuudha. Maaliif? Sorry, daas isa jedhu sun ta'in maal ta'uu qaba? C ta'uu qaba jechuudha. Maaliifi zay waan jedheef duu ta'a jechuudha. Zay duu the shopping isaan maal dalaganii shoppingii dalagan jedha. Kanaafuu duu isa jedhu kan ta'a jechuudha. Garuu ammoo isoo garli ta'ee maal ta'a? Daas isa jedhu kana fayyadamnaa jechuudha. Kamiif? Kanaaf jechuudha. Kanaafuu isa kam sirriidha? Duu inni jedhu kun sirrii ta'a jechuudha. Shanaffaa irratti Mandy and Susan. Look, Mandy and Susan. They are two persons, right? Nama lama jechuudha isaan kun. Nama Mandy fi Susan. Blank films every weekend. Isaan kunniin Mandy fi Susan. Maal jennaani? Kanaafuu zay jennee bakka buufannaa jechuudha. Isaan kanniin zay isa jedhu bakka bu'a. Kanaafuu Mandy fi Susan weekend isaan jennuun yoomi fi yoomi weekend isaan jennuun kun Saturday inda Sunday ta'a jechuudha. Guyyoota sanbattan lamaan kanniintu weekend jedhama. Mandy fi Susan guyyoota sanbattan lamaanii kana maal dalaganii? Fiilmii daawwatan isa jedhu. Kanaafuu zay isa jedhudha. Zay inni jedhu kun maal isin jedhee jira? Verbiin gonkumayyuu hin jijjiiramu. S hin fudhatu, ES hin fudhatu, IES hin fudhatu. Kanaafuu kam ta'a? B ta'a jechuudha. Watch isa jedhu kana ta'a. Watch isa jedhu ta'a jechuudha. Kanaafuu Mandy and Susan watch films every weekend. Kanaafuu inni kun sirrii ta'a jechuudha. Asitti ammoo isoo akkana jedhee Susan Mandy irraa dhiisee Susan hin qofiso jedhee Susan blank films every weekend so jedhee maal ta'a? Susan amma maal ta'a? Isiin tun Susanin tun nama tokko. Kanaafuu she fayyadamnaa jechuudha isii qofaaf. She blank films every weekend. Only Susan, right? Susan watches amma sitti maal goona? ES itti daballaa jechuudha. Kanaafuu isa kana ta'a jechuudha. Deebiin A irra isa jedhu kan ta'a jechuudha. So Susan isoo jedhe Susan hin qofa isoo ta'e Susan blank films every weekend. Kanaafuu Susan watches films every weekend jennaani. Kanaafuu isaan lamaa yoo ta'e ammoo watch isa jedhu kana ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya amma gaafii shanaffaa kanaaf guutumaan guutuutti Mandy and Susan watch films every weekend isa jedhu kana ta'a jechuudha. Gaafiin jahaffaan ammoo his friend blank to school. Hiriyaan isaa gara mana barumsaa deema isa jedhu ta'a jechuudha gaafiin kuni. Kanaafuu his friend inni jedhu hiriyaa isaa. Kanaafuu maal goona? He isa jedhu bakka buufachuu dandeenya jechuudha. Isa hiriyaa isaa saniin maal jechuu ni dandeenya? Isa jechuu ni dandeenya jechuudha nama tokko waan ta'eef. Kanaafuu he belong to school. Kanaafuu go isa jedhu kana fayyadamuudhaaf deemna. Verbiin go isa jedhu kana. Kanaafuu he isa jedhu irratti ammoo goon gara maaliitti jijjiiramu jennee jirra? Gara goes isa jedhutti jijjiiramu waan ta'eef. Kanaafuu his friend goes to school. Goes to school isa jedhu kana ta'a jechuudha. Kanaafuu go isa jedhu hin ta'u. Fakkeenyaaf I belong to school
to school isoo jedhee maal ta'a amma deebiin isaa to school isoo jedhee amma deebiin isaa maal ta'a sitti. Isa kana gaafii isiniif haa ta'u jechuudha karaa koomentiitiin isa kana naaf deebisan jechuudha. Kanaafuu bakka duwwaa kanarratti isaan sadan kanneen keessaa goos ta'amoo goo ta'amoo goozii ta'a. Kanaafuu sadan kanneen keessaa kam akka ta'e deebii bakka duwwaa kanarratti naaf barreessan jechuudha. Koomentii jala ammuma seenuudhaan maal jettanii naaf barreessanii deebii sadan kanneen keessaa kam akka ta'e naaf barreessan jechuudha. Hagam akka hubattan ilaaluudhaaf. Kanaafuu dogongora ta'ee sirrii ta'ee humna rakkoon qabu mokkoruu dandeettan jechuudha gaafii kana. Kanaafuu asitti amma jahaffaa kanarratti his friend goes to school jennee haala saniin maal goona deebisna jechuudha. Torbaffaan ammoo do you blank milk in your tea? Do you blank right you waan jedhutu as jira amma your. Gaafiin torbaffaan kun inni kun complex question dha jechuudha. Question baay'ee walxaxaa ta'e wayiiti. Fakkeenyaaf you in jedhu kun hiika hedduu qabaachuudha. You in jennuun kun gara afaan Oromootti jirru hiika lama qaba. Inni tokko si isa jedhu si isa jedhu bakka bu'aa. Inni biraa immoo isin isa jedhu isin isa jedhudha jechuudha. Kanaafuu asitti amma yuun yeroo tokko si isa jedhuun nama tokko waan ta'eef isa waan jedhu san waan ta'eef kanaafuu yeroo tokko maal ta'a hi isa jedhu san ta'uu danda'a. Yeroo tokko ammoo isin isa jedhu ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu isan hiikuu dhiifnee amma nuti gabaabumatti maal fayyadamna ruulii jalqabaa san fayyadamna jechuudha. Yuu isa jedhu irratti maal daballa isa jedhu qofa. Do you blank milk in your tea jedha. Kanaafuu laayikii ta'amoo likes ta'amoo inni kun giraamariin isaa sirrii miti. Kanaafuu inni kun deebi'uun ta'u. Kanaafuu lamaan kanneen keessaa kam akka ta'e ilaaluu qabna jechuudha. Like ta'amoo likes ta'a. Yuudhaaf maal jedhee jira? Yuudhaaf I, you, we inda zeidhaaf maal isin jedhee jira? Wanta tokko irratti hin edaanu isin jedhee jira. S irratti hin dabalu, ES irratti hin dabalu, IES irratti hin dabalu jechuudha. Kanaafuu normal verb waan kan ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin keenya maal ta'a? A irra kan jiru kana ta'a jechuudha. Do you like milk in your tea? Maal aanan shaayii keessatti hin jaalatta shaayiitti yoo sii buusan jechuudha. Kanaafuu inni kun deebiin isaa maal ta'a? Do you like milk in your tea? Isa jedhu kana ta'a jechuudha. Saddeettaffaa irratti ammoo saddeettaffaan maal jedhaa? Dash I correct jedha. Dash I correct inni kun gaafiidha jechuudha. Dash I corrected. Kanaafuu are I correct jennamoo be I correct jennamoo am I correct jennamoo is I correct jenna. Kanaafuu isaan kanneen wanta tokko isin taa'imu as birattis fakkeenyaaf ani sirrii jira isa jedhu ani sirrii jira ani sirriidha yookiin ammoo ani sirrii jira waan jedhuuf I am correct jennaan jire I am correct jennaa jechuudha. Inni kun I am correct inni jedhu kun hima jechuudha. Hima maalidha? Hima positive ta'edha jechuudha. Inni kun ani sirriidha yookiin ammoo ani sirrii jira isa jedhudha. Isa kan ammoo gara gaafiitti jijjiiruudhaaf kanneen lamaan wal jala exchange godhuu qabna jechuudha. Am and I isa jedhu kana wal jala jijjiiruu qabna jechuudha. Kanaafuu gaafiitti yeroo jijjiiru isa kana maal goona? Am I correct jennee akkasitti deebisnaa jechuudha. Am I correct? Am I correct? Jennee maal goona? Mallattoo gaafii ta'a jechuudha inni kun. Kanaafuu I wajjin kamtu deema yeroo kamiyyuu am isa jedhu kana. I wajjin amitu deema jechuudha. Kanaafuu am I correct isa jedhu kana ta'a jechuudha. Inni biraa fakkeenyaaf he is correct. He is correct. He is correct yoo jenne kanaafuu isa kana gaafitti yoo jijjiirru is he correct jennee jijjiirraa jechuudha. Is he correct? He correct. Kanaafuu inni kun gaafitti haala kanaan jijjiirraa jechuudha. She illee yoo ta'e fakkeenyaaf she illee yoo ta'e is she correct jennee haala saniin jijjiirraa jechuudha. Is she correct?
it. It yoo ta'e ammoo akkasuma jechuudha. Maaliif isaan kunniin wajjin deeman jechuudha. Fakkeenyaaf he is, she is, it is. Isaan kunniin sadan waliin deeman jechuudha yeroo kamiyyuu. Inni biraa ammoo I am. I amin wajjin deema. You are, you, we, and they yeroo kamiyyuu isaan kunniin wajjin deeman jechuudha. Isaan kunniin maalidha? You are. Are dabalatan jechuudha isaan kunniin. You are, we are, they are jennee haala saniin waliin oofna jechuudha. Isaan kunniin warra waliin deemanidha. Kanaafuu haala kanaan yeroo argitanitti isaan kunniin maal ta'uu isaanii beekuu qabdanii. It inni jedhu kun easy wajjin deemuu isaa. Sorry sochi biraan gahin dura. Are inni jedhu kun maal wajjin deema jennee jirra? You, we, and they wajjin deema. B inni jedhu ammoo inni kun maal jennee jirra? B inni jedhu kun jalqaba irratti maal isin jedhee jira? B'n kun gara maalitti jijjiiramsiin jedhee gara easytti jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu isaan kunniin haala kanaan jijjiiramuu isaa beekuu qabna jechuudha. Easyin ammoo maal wajjin deema? He, she, it wajjin deema jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna amma maal ta'a asitti? Am I correct? Isa jedhu kan ta'a jechuudha. Am I correct? Am I correct? Isa jedhu san ta'a jechuudha. Gaafiin sagalaffaan ammoo it's blank a beautiful day today. Guyyaan kun guyyaa maalidha? Guyyaa bareeda yookiin ammoo guyyaa gaariidha jechuu kan barbaadnu taatedha. Kanaafuu itiin maal wajjin deema? It am jennamoo, it are jennamoo, it be jennamoo, it is jenna. Kanaafuu it is waliin deeman isin jedhee jira. It is a beautiful day today. Kanaafuu easy fayyadamna jechuudha. Kurnaffaa irratti ammoo John often blank handball. John often blank handball. John maal ta'a? Play jennamoo, plays jennamoo, plays jenna. John handballii taphata. Kubbaa harkaa taphata jechuu barbaadne. John inni jedhu kun maalidha? He isa jedhuun bakka buufatu dandeenya jechuudha. Isa inni kubbaa harkaa taphata yoo jenne, kanaafuu hiin ammoo maal isin jedhee jira? Maal jennee jira? Vowel fi vowel plus W'n dubbachiisuu fi W'n yeroo wal bira dhufan maal isin jedhee jira? S qofa itti daballaa jechuudha. Kanaafuu play isa jedhuuf play. Inni kun vowelidha. Waa'een hin jirti. Kanaafuu S itti daballaa jechuudha. Plays isa jedhu kana ta'a jechuudha. Kanaafuu deebiin kenna kam ta'a? Gabaabumatti B kana ta'a jechuudha. John often plays handball jennee haala saniin deebisuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu viidiyoon kiyya inni har'aa isa kana fakkaata. Viidiyoon kun yoo kan isinitti tolu taate hiriyoota keessaniif share godhuu, akkasumas wanti isiniif hin galle yoo kan jiraatu taate koomentii jalatti naaf barreessanii gaafii jalqaba irratti isin gaafatan ammoo maal gootanii karaa koomentiitiin naaf barreessanii isin jedhee jira. Akkasuma viidiyoon kun yoo isinitti kan tolu taate paartii itti aanu nuuf dalageettanii haala saniin naaf ibsitan jechuudha. Viidiyoon kun haala gaariin akka isin fayyadu abdii qaba. Maaliif teensiin kun yeroo baay'ee yoo addaan baafatin haala kanaan ruulii isaa yoo hin beekin baay'ee ulfaata waan ta'eef, kanaafuu haala saniin ruuliiwwan kanniin hunda isaatu beekuu qabna. Yeroo itti aanu ammoo haaluma kanaan teenseewwan jiran hunda isaatu haala kanaan wajjin ilaala jechuudha. Kanaafuu isinis yoo chaanal kanaaf haaraa taatan subscribe gootanii, akkasumas viidiyoo kan ammoo like yoo jalqaba irratti like hin godhin maal gootanii like godhuudhaan, akkasuma hiriyoota keessaniif share godhuudhaan na bira dhaabattan jechuudha. Kanaafuu viidiyoo kana haala kanaan xumuree jira jechuudha. Yeroo tokko ammoo hunda isaatu deebiiwwan hunda isaa haala kanaan irra deebitanii ilaaluu dandeettan jechuudha. Filannoo irratti akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kanaafuu haala kanaan deebiiwwan isaa haala kanaan qabatanii ruuliiwwan kana wajjin teensii kana haala gaariin qabatuu qabdan jechuudha. Teensiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha Ingiliffa keessatti. Kanaafuu haala kanaan adda baasuu qabdanii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinu.